jirtu baga jiraattanii ergaan kiyya irraa jechuudha shamarran ilaallata dhiironni darbuu dandeessu. Viidiyoon kun si fayyada haga dhumaa dhaggeeffatu barnoota irraa argachuu dandeessa. Tariin ammoo namoonni akkasii waan jiraniif gorfamuu danda'u jedhee waan viidiyoo kana qopheesseef koppiliinkii shorgochuudhaan eegala ariifatteen darbin si fayyada waan ta'edha. Seenaa miti wanta nan si himuu deemu wantoota torban kana keessatti ta'an qofadha jechuudha. Keessumaa dubartoonni garee iimoo irratti qaraatan shamarroonni jechuudha. Dhiifama garee iimoo warri qaraa jirtan kan qaraa'uudha karoora qabdan illee dhugaa garee iimoo keessatti namoonni hedduun wallaaloon kan quraana huruufarraa haga hifziitti baran ni jiru. Waliin kaanu ni jiru jechuudha. Dhugaadha ustaadonni haalaan ilmii rabbii barsiisan illee guutuudha jechuudha. Akkasuma namoonni badaan hedduu waan jiraniif wanni kun wanti seenaan mucaan amma isiniif himuu deemu seenaa osoo hin ta'in waan kaleessa ta'edha. Haa ta'uuti wanta isiniif himuu deemu kun mudannoo obboleettiin keenya tokko mudattedha jechuudha. Obboleettiin keenya tokko akkuma ijoollee kamii qaraa'uudhaaf garee iimoo seente. Garee markaza Abu Maalii kan jedhu wayii seente jechuudha. Maqaa namaa kaasuun barbaada. Ala garee kana seentu xiqqoo quraanni ni qaba ture garee mucattii kana. Ni qaba yeroon isiniin jiru. Hin galuuf hin cannaqaa jechuudha. Namichi kun quraana si barsiisa. Garee irratti waan haalaan si mokkoraa jiruuf qobaatti dhuunfaatti illee si barsiisuun fedha jedhee ustaazni garee sanaa itti dawwaluu eegale. Wal qaraasisuu ni eegale jechuudha. Usuu jedhu guyyaa keessaa jaalala gaafateen. Ala kana dubartiidha ustaada nama si qaraayisu nama ilmii qabu ni fedhaa jetteen okke. Anis sin fedhaa jireenya kiyyaaf naa taata. Kanaafuu yoo wal jaallanne jedheen waliin jiraachuu eegalan. Janajjanaan itti bubee ji'a tokko fixanii gaafa ji'a lammaffaa namichi kun dhufeeni an zinaa waan natti ta'uuf silkii haala kana naasofnu halaala wal godhannaa jedheeni. Ala kana in halaalfatee nikaa godhatee jechuudha. Nikaa haala godhatee ka'uun namichi kun gareen isaallee inni bifa kanaan dubartoota hedduu haala kanaan haasofsiisaa waan jiruuf gareen isaallee jeeqamte obboleettiin keenya kun dubartoota hedduu keessaan dhufee wallollee ijoollee safaraatiin kan ganda kiyyaatiin illee wallollee naan jette sababa isaa jechuudha. Ala kana sheeka kanaan walitti hafan gareellee gara biraa deebi'anii ijaaranii jechuudha. Waliin jiraataa turanii guyyaa keessa maallaqa garaa garaallee ni gaafataa ni ergitii fi wacii gargaartii utuma haala kanaan deemanuu guyyaa tokko sheekni kun maal jedha galgala wayii dawwalee fi mana duraan bitattee qabdu lafallee akkasuma wantoota maqaa keetiin jiran maqaa kootti deebisi bifa haadha manaaf abbaa manaa taane jiraannaa jedheenii gaafatan. Bifuma kanaan gwaaddanyaa isiillee bifuma kanaan haasofsiisa inni nama duraan dubartoota hedduu akkas godhaatu illee ni haasofsiisa. Duraanis dubartoota hedduu haala kanaan haasofsiisaa dhaqee takka yeroo maallaqa irraa nyaatee ka'u dhiisee gara biraa eegalaa jechuudha. Dhoksaadhaan akkasuma obboleettii gwaaddanyaa kanallee ni janajjana inni garuu isii kana nikaa godhatee jira. Ala kana obboleettiin keenya kun xiqqoo of qabdeeni jechuudha waan kana maqaa isaatti deebisuu diddeen mormaadhuma dhatte garuu wacii garaagaraa ni gargaarti beekadhu shabaka kan guutu isiidha. Wantoota garaagaraa maallaqa kan gargaaru isiidha. Irraa fayyadamaatiin ture namichi kun. Edaa inni duraanuu dubartii biraa qaba tureen sana duraa jechuudha. Waan kana isiin sun illee ni beektiin. Tooftaa kanaan irraa nyaatanii ka'anii isiitti deebi'uudhaaf bifa kanaan dubartoota sadii irraa nyaatee kanuma isaa duraatti deebi'ee jedha odeeffannoon kan naannoo isaatti argaman kan isiidhaaf qoodan kan waa'ee isaa beekan dhiira tokko ustaada jetteetti dhiyaatta maalummaa isaa hin beektu naannoo isaa hin beektu bifa kanaan waggaa hedduu irraa nyaatee ka'ee carraan dhumate jedhee geggeessaa jechuudha. Kun ammoo namatti maalummaa isaa hin beekne ustaada ta'uu qofaan amanteetti seente jireenya kee balleessaa jechuudha. Guyyaa keessa waastaappiidhaan ganama wayidheen gadda guyyuma sadii dura sagalee qabee fi barreeffamaan maqaa isii waamee nikaa keessirraa buuseen jiraa jedheen sadiin jechuudha. Mucaan of dhabee jette bataan na baafatee maraadhee nan gaafadheen maaf kana na gootaa
carraan kee dhumateeroon kee dhumateeraa. Nikaan fuuldura rabbi, nikaan halaala rabbi, nikaan halaala. Zulmii jechuudha nikaa hidhattee kaate carraan kee dhumatee maali? Maatii hirkaa maaf fuute si? Wanti carraa si bite maallaqa si waan sitti erguu dhabdeefi jedhee bifa kanaan obboleettiin keenya kun ciqaa akkamii keessa jirti? Boossee waan kana natti himatte ani immoo dandadhabeen tarii namni irraa gorfamuu danda'a jedhee isiniin ga'e jechuudha. Bifa kanaan waggaa tokko eega irraa nyaatee ka'ee carraan kee dhumate jedhee obboleettii kana geggeesseen kana malee dubartoota sadii jira kan inni irraa haala kanaan fayyadamee jedhan waaddanyoonni isiidhaa jechuudha. An namoota garee keessatti qaraa'isan qeequudhaaf miti arrabsuudhaaf miti. Garuu ta'uutiin wantoonni akkasii kun sheeka tokkorraa nama ilmii rabbii barsiisu tokkorraa ni mala. Waaddanyaan isaa jira tokko ture maatii isaa keessaa jechuudha. Obboleettiin keenya kun isatti dhaqxee gaafatteen nuyyuu haala isaanii wallaallee nuchillee ni jijjiirame jetteen jedheen jechuudha namichoon. Dubartoonni hedduun hanqinni keessan ustaaza jennaan wayyaa baastuufi jechuudha. Ustaazan jettee jala fiigdu kun haga jaa'ila naannoo kee jiranii hin ga'an. Kana yeroo isiniin jedhu gariin namaa kan maallaqa qofaaf hagati maallaqa qabdutti si nyaate gaafa waggaa tokko booda carraan kee dhumate siin jedhu hedduu jira jechuudha. Obboleettii kiyyaan shawwadamin obboleettiin kee kana bifa kana keessa jirtu meeqatu jira? Yoo viidiyoon kun nama fayyada jettee yaadde obboleettii kee fayyada jettee yaadde namoota biroof qoodi. Galatoomaa.